Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa hordoftootaa fi daawwattoota chaanalii yuutuubii barsiisaa Jamaal jirra akkam jirtu hashamaa harka fuuni jecha. Har'aan tana barnoota herregaa kutaa torbaffaa irratti gaaffii isinnaaf dhiyeessan irratti hundaa'ee gilgaala 3.7 isiniif kaniin hojjedhu ta'a. Mee gilgaala 3.7 kunis maal gaafata? Tokkoffaa irratti kan inni gaafatu gatiin konkolaataa tokko baatii osoo hin dabalatin qarshii 500,000 yoo ta'e baatiin konkolaataa kanaaf kaffalamu meeqa jaa? Baatiin konkolaataa kanaaf kaffalamu meeqa jaa? Okay, asirratti baatiin gatii wantootaaf namni tokko yeroo waan tokko bite dhibba keessaa harka 15 kan kaffaludha. Harka 15 fayyadamaa waan tokko yeroo ta'e dhibba keessaa harka 15 kan kaffaludha. Amma gaa asirratti gatiin konkolaataa silaa inni jalqaba osoo gibira hin dabalatin baatii kana osoo hin dabalatin qarshii 500,000 qarshii 500,000 yoo ta'e qarshii 500,000 kana keessaa baatiin kaffalamuu qabu 500 baay'isuu jennaani 500 baay'isuu 15 jala dhibbaa 75 ta'a 75 ta'a. Kana jechuun asii 0 lamaan tana 0 lamaan as jirtuun yoo balleessine 5 baay'isuu 15 75 ta'a 0 sadeen duubaan finnaa 75,000 ta'a jechuudha. Kun jechuun baatiidha. Baatii jechuun maal akka ta'e ni beektanii. Daldalaa yookiin naggaadee sadarkaa gartee olaanaa yookiin sadarkaa aarra kan geetu baatiidhaan kafalaa jechuudha. Inni asirratti gaamma baatiin keenya 75,000 eega jennee gaaffiin inni itti aanu immoo maal gaafata? Gatii waliigala konkolaatichaa meeqaa jedhe. Gatii waliigala konkolaatichaa kun amma baatii dabalateeti. Gatii waliigala konkolaatichaa ni ta'a 500,000 ida'uu 75,000 ta'a jechuudha. Kanaaf 500,000 fi 75,000 ta'a jechuudha. 500,000 fi 75,000 ta'a gatiin waliigala konkolaatichaa. 500,000 fi 75,000 ta'a jechuudha baatii dabalatee. Maaliif baatii 75,000 hogguu daballee gatii makiinaa silaa osoo baatii hin dabalatin 500,000 ture san irratti hogguu 75,000 daballee 500,000 fi 75,000 ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaaffiin lammaffaan maal jaa? Gatiin kophee tokko baatii dabalatee qarshii 1,200 jedha. Qarshii 1,200 kun gatii maaliiti? Gatii waliigala kopheeti jechuudha. Gatiin kophee kanaa baatii malee meeqa ta'aa jaa? Baatii malee gatiin kophee kanaa meeqa? Kan juuf amma jalqabatti gatii baatii malee kopheedhaa san beekuudhaaf dhaadha haa jennu. Baatii malee osoo baatii hin kafalin meeqa kan juuf dhaadha haa jennu. Tole gatii baatii malee xaa yoo jenne xaa da'uu xaa baay'isuu 15 jala dhibbaa 15 jala dhibbaan kun maal ta'a? Kun gatii waliigalaa 1,200 wajjin wal qixxeedha jechuudha. 1,200 wajjin wal qixxeedha. Gatiin osoo baatii hin dabalatanii gatii waliigala 1,200 jennee
wal qixa ni taha. Gatiin osoo vaatii hin dabalatin immoo xaadha yoo jenne ida'u 15 jala dhibbaa xaa jechuun ammoo vaatiidha. Kun gaafa walitti idaanu asitti 1,200 gatii waliigalaati jennee wal qixa ni taha. 15 jala dhibbaa jechuun asii xaa ida'u duwwaa tuqaa 15 jala dhibbaa jechuun duwwaa tuqaa takka 5 ta'a. Kun gaafa walitti idaamu takka tuqaa takka 5 ta'a. Takka tuqaa takka 5 ta'a. 1,200 wal qixa ni taha. Takka tuqaa takka 5 ta'a. Kun amma jijjiirama keenya barbaaduudhaaf jala takka tuqaa takka 5f gaafa hirru asittillee 1,200 kana takka tuqaa takka 5f irraa jechuudha. Asitti maali takka tuqaa takka 5 kun eessaa dhufe yoo jenne asii xaan kun cinaa takka qabaa jechuudha. Takka ida'u 15 kana gaafa dhibbaaf irra immoo duwwaa tuqaa takka 5 ta'a. Kun gaafa asii xaa cinaa takkaa jira jennee takka ida'u duwwaa tuqaa takka 5 gaafa wal idaanu takka tuqaa takka 5 ta'a. Takka tuqaa takka 5 ta'a. Takka tuqaa takka 5 hiruu takka tuqaa takka 5f gaafa hirru asii wal balleessaa xaan qofatti hafa. Xaan wal qixa ni taha. 1,200 hiruu takka tuqaa takka 5f gaafa hiramu meeqa nuu kennaa? 1,043 nuu kenna. Xaan keenya wal qixa ni taha. 1,200 hiruu takka tuqaa takka 5f gaafa hiramu 1,043 tuqaa 48 dhufaa jechuudha. Kunis kaalkuleeteraan hiruu ni dandeenya. Harkaanis madalee xiqqoo yeroo nuuf fudhataa yoo jenne malee 1,043 tuqaa 8 jechuun kun gatii osoo vaatii hin dabalatiniiti jechuudha. Vaatii yoo dabalatee kan jiruuf amma vaatii yoo barbaanne isuma kana maal goona? 1,043 tuqaa 48 baay'isuu takka 15 jala dhibbaatiin gaafa baay'ifnu kan nuti argannu 156 tuqaa 52 argannaa jechuudha. Kun vaatiidha jechuudha. Vaatii malee immoo 1,043 tuqaa 48 ta'a. Yoo vaatii qarshii 156 tuqaa 52 yoo itti daballe 1,200 ta'a jechuudha. 1,200 gatii waliigalaati waan ta'eef. Inni itti aanu gaaffii sadaffaadha. Gaaffii sadaffaan akkana jedha. TOT funaanuun maaliif barbaachisaa jedha? TOT funaanuun barbaachisummaan isaatis TOT barbaachisummaan isaa waa lama. Innis waa lamaaf barbaachisa. Tokkoffaa irratti daldala keessatti haqummaa fiduudhaaf daldala keessatti haqummaa fiduudhaaf tokko. Lammaffaa irratti ammoo sochii gibiraa funaanuu akka biyyattiitti waliin gahuudhaaf. Sochii gibira funaanuu waliin gahuudhaaf barbaachisummaan isaa kana jechuudha. Waliin gahuuf.
waliin ga'uuf. Kana irra caalatti waa lameen kanaaf barbaachisa. Haqummaa fiduudhaaf daldala keessatti haqummaa fiduudhaaf maaltu TOT'n jechuudha. Daldala keessatti haqummaa fiduudhaaf inni lammaffaa immoo sochii gibiraa funaanuu kana akka biyyattiitti waliin ga'uudhaaf innis waanuma lameen kanaa jechuu irra caalaatti barbaachisummaan isaati. Inni gaafiin afuraffaa fi inni dhumaa loomiin hojii daldalaa ta'e tokko jechuun jireenya ishee geggeessiti jira. Hojii ishee kana irraa guyyaatti giddugaleessaan qarshii 220 argatti yoo hojii ishee guyyoota 60maaf kan hojjettu ta'e TOT'n isheen mootummaaf galii gootu meeqa jaa? TOT'n isheen mootummaaf galii gootu meeqa ta'a jaa? Guyyaatti kan isin argattu qarshii guyyaatti qarshiin isin argattu qarshii 220 guyyoota isin dalaydu immoo guyyoota 60maaf kan dalaydu yoo ta'e taaskiin yookiin galiin isin mootummaadhaaf galchitu meeqa jaa? Jaha baay'isuu 22 02 lafuma keenya jaha baay'isuu 22 yoo jenne jaha baay'isuu 2 12 takka jaha baay'isuu 2 12 dhibba takkaa fi asirratti gaama guyyoota 60maaf dalayti 220 kan isin guyyaatti argattu guyyoota 60maaf kan hojjettu yoo ta'e asitti 22 baay'isuu 60 220 baay'isuu 60 kan jiru 22 baay'isuu 60 qofa goone 02 lafa kaanneeti. Tole asii 6 baay'isuu 2 2 ta'a takka qabna 6 baay'isuu 2 2 fi takka 3 ta'a 2 fi takka 3 02 gaafa duuba deebifnu qarshii 13,000 fi 200 argatti jechuudha waan isin guyyoota 60 kana keessatti argattu. Kanarraa garuu TOT gaafa barbaannu TOT jechuun taaskii dhibbantaa 2 muramu jechuudha. Dhibbantaa 2 gaafa murru 2 jala dhibbaa baay'isuu 13,000 fi 200 yoo jenne 200 0 lameen asii 0 lameen ni balleessiti. Kan nu hafu 2 baay'isuu 100 fi 32 qofaatu nu hafa. 2 baay'isuu 100 fi 32 jenne 2 baay'isuu 2 4 2 baay'isuu 3 6 2 baay'isuu takka 2 ta'a. Kanaaf 264 maaltu TOT isin mootummaaf kaffaltu jechuudha. TOT isheen mootummaaf galii gootu yookiin mootummaadhaaf kan isin kaffaltu qarshii 264 ta'a jechuudha. Tole egaa har'aaf barnoota herregaa kutaa torbaffaatii gaafii isin na gaafattanii irra osoo nu deebitee bakka kana jettan irratti hundaa'eeti kana kaniin isiniif gadhiise. Kallattumaan barnoota kana booddee kan itti aanu boqonnaa 5 kan itti fufnu tahaa. Gaafiin yoo jiraate garuu gaafii gaafadhaadha. Ammoo warreen barattoota kutaa torbaffaa taatan xiyyeeffannaa gootanii babal'isuu irratti illee akka xiyyeeffataniiti warreen gartee chaanaala yuutuubii kanaatiif miseensa hin ta'in akka isaan miseensa ta'aniif illee isaan illee akka affeertanii fi akkasumallee sheer gara sooshaal miidiyaa hundumaatiin feesbuukaanis gara telegiraamaatii fi hundumaanuu sheer gootanii akka hiriyoota keessan biraan geessan jecha jajjabaadhaa. Maaliif haamileen keessan baay'ee kan nama jajjabeessu ta'uu qaba. Irra caalatti akka warra barattoota kutaa 8ffaatti osoo jabaattanii wal affeertanii osoo baay'attanii baay'ee kan namatti toludha. Baay'ee galatoomaa hundaafuu nagaan naaf jiraadha.